Beenishaangul Gumuz uummata Oromoo irratti diinumsuun sabab tokko malee uummanni Gumuz uummata Oromoo irratti xiyyaan diruu rasaasitti roobsuun qa'eef qabeenyi isaanii irraa buqaan gochaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kanas akkuma duraatti shirxaxuun uummata buqqisiisaa jiraachuu jiraatotaan ibsa. Lolu guyyoota sadiif caamsa 22-24 godin mataa qaluun dibaate gandoota sadiitti hidhattoota Gumuziin uummata Oromoo irra baname tureef bulchiisoon Aroolimmuu Dachaasaa Ilee kan jedhaman keessa qabaachuu jiraatotaan ibsa. Onicha gandoonni sadan Suukan, Amuuruuf Daallee kanneen jedhaman qa'eef qabeenyi isaanii irraa kan buqaa yoo ta'u, bulchaan Aroolimmuu Gariyaasoo bilbiluun diinan nu jidduu jiru nu jidduu baasa jedhee hawaasa diinumsuun akka buqqaaniif saba ta'uu jiraattonni dubbatan. Sababa kanaanis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman buqqa'uu uummanni isaanii jala gubachuun qabeenyi isaanis jala dhuunfatame jiraachuun haala yaaddeessa keessa jiraachuu har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lixaa Dargee aanaa Adaaroo Labuu keessatti abbaa ijoollee torbaa tokko hidhattoonni sirnichaa reebicha hamaa irratti raawwachuun ajjeesan. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qabam. Gareen dhiiga ilmaan hiyyeessatiin harka dhiqachaa jiru piipin godina lixa Harargee aanaa Adaaroo Labuu ganda ibsaa jedhamu keessatti abbaa ilmaan torbaa kan maqaan isaa Mahammad Jundii jedhamu sababa ilma kiyya waraana isa hin ilaallannetti hin ergu jedhe qofaaf ji'a caamsaa keessa gaafa 14/2024 mana isaatii fuudhanii mana hidhaa ganda ibsaatti yeroof akka hidhan jiraattonni himan. Manguddoo kanas maatiin akka hin agarre dhoorkuun erga guyyaa 10 hidhanii booda reebicha ulfaata gara jabummaa guddaan irratti raawwachuun achi baasanii hospitaala Machaaraa geessanii achirraa gara magaalaa Galamsootti dabarsuun hospitaala magaalaa Galamsoo keessatti caamsaa 30/2024 lubbuun darbee jiraachuu maddeen onichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lukeeleen murna piipii sirna kufaa jiru kanaaf halkanii guyyaa hojjechuun gochoota suukanneessoo akkana uummata nagaa irratti hojjechaa jiran milishoota maqaan isaanii Ahmad Ibrahim, Ahmad Hassane, Sabahuddin Umarii fi Jamaal Adam kanneen jedhaman ta'uu maddeen kunniin dabaluun ibsuun lubbuun manguddoo kanaas harka milishoota kanaan akka darbes ibsaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa ona ukkaatti waraanni piipii barsiisaa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Jaalmoo Isabaa dabalata qabam. Kabajni silaa barsiisotaaf kan malu hojii guddaa hojjechuun miindaa xinnoo kan argatan har'a garuu milishoota gandaa leenjii siyaasaa fi waraanummaa hin qabneen bakka hedduutti lubbuun barsiisotaa akka dhiiga sareetti jigaa jira. Godina Iluu Abbaa Booraa ona ukkaatti namoota hedduu ajjeesee dhabamsiisaa kan ture waraanni Impaayera Itoophiyaa magaalaa ukkaatti barsiisaa maqaan isaa Ayyaanaa Tasfaayee jedhamu badii tokko malee oromummaa isaa qofaaf gaafa eebila 25/2024 ajjeesanii gatuun eerameera. Barsiisaa Ayyaanaan magaalaa Ukarraa barsiisaa kan turee fi nama naamusa qabuu fi sammuun isaa miidhama qabu ta'uu kan himan jiraattonni qawwee nurraa butuuf ka'e jechuun jecha sobaa itti maxxansuun milishaan sirnichaa machooftee deemtu lubbuu isaa akka galaafattees himan. Godinichuma keessatti barsiisonni dhalootaa Wallaggaa fi Lixa Shaggar irraa dhaqanii achitti barsiisan yeroo hedduu bakka dhalootaan fo'amuun hidhaa fi ajjeechaan irratti gaggeeffamaa turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni piipii godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaatti meeshaalee gurguddaa dhukaasaniin lubbuun daa'ima tokko yoo darbu namoonni 5 madaa'an. Sodaa waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhachaa jiruun baaraguun waraanni sirnichaa bakka socho'an maratti meeshaalee gurguddaa dhukaasuun miidhaa lubbuu namaaf qabeenya irraan gahaa jiraachuun kan beekamudha. Guyyaa kaleessa waxabajjii 2024 waraanni Abiyyi Ahimad meeshaa gurguddaa moorteraa fi Zuu-23 uummata nagaa irratti dhukaasuun gocha sukkanneessa raawwataniin daa'imni umuriin ishee 12 taate kan maqaan ishee Saaraa Guyyaa Doolaa Gannoo jedhamtu lubbuun darbuun namoonni 5 immoo madaa'uun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Maqaan namoota madaa'anis Xummee Duubee Waataa, Yuubee Guyyee Adoolaa, Xonnoosaa Guyyee Adoolaa, Bontuu Gumii Adoolaa fi Falmatuu Gumii Adoolaa kanneen jedhamanidha. Dabalataan guyyaa lamaan dura gaafa waxabajjii 2024 aanaa Qarcaa ganda Baddeessa bakka addaa Gaara Garbii jedhamutti uummata nagaa mana isaa keessatti namoota 4 moorteraan ajjeesuun loon uummata 3 ajjeesanii turan. Kana malees gocha sukkanneessa godina Gujii Lixaa aanaalee akka Birbirsa Kojowwaa, Qarcaa, Bulee Horaa fi kanneen biroo keessatti waraana faashistii piipin hawaasni Oromoo miidhamaa jiraachuun ni beekama. Kibba Lixa Shaggar aanaa Walisoo keessatti ajjeechaa sukkanneessaa fi hidhaan uummata nagaa irratti loltoota piipiin raawwatame.
Jaalbooree Addunyaa dabalata qabam. Duulli namoota nagaa ajjeesuu murna biltsiginnaan guutuu Oromiyaatti labsamee jiru jabaatee itti fufuun godinoota Oromiyaan qabdu cufa keessatti bifaaraan guyyaa guyyaan geggeeffamaa jiraachuu jiraattotni dubbatu. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Walisootti jiraattonni gandoota baadiyyaa fi bulchiinsa magaalaa rakkoo amaa waraana piippiin irratti adeemaa jiruun badii tokko malee yakkamaa ta'anii ajjeefamaa jiraachuu himuun ilmoon namaa kabaja dhabuu bira darbee ajjeefamee bineensaan nyaatamaa jiras jedhu. Bifuma kanaan namootni murtii seeraa tokko malee baatii kana qofa keessa ajjeefaman hedduu ta'uu himaniiru. Isaan keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee, Ganda Foduu Goraa irraa Taajuu fi Wayyeessaa Jamaal kanneen jedhaman mana keessatti ajjeefamuun boolla tokkotti awwaalamaniiru. Tokkummaa Wanduu kan jedhamu ammoo ganda Walluu Soomaatii qabame naannawaa magaalaa Walisootti kan ajjeefame yoo ta'u kan himan jiraattonni qawwee nurraa butuuf ka'e jechuun jecha sobaa itti maxxansuun milishaan sirnichaa machooftee deemtu lubbuu isaa akka galaafattes himan. Godinichuma keessatti barsiisonni dhaloota Wallaggaa fi Lixa Shaggar irraa dhaqanii achitti barsiisan yeroo hedduu bakka dhalootaan fo'amuun hidhaa fi ajjeechaan irratti gaggeeffamaa turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni PP godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa meeshaalee gurguddaa dhukaasaniin lubbuun daa'ima tokko yoo darbu namoonni 5 madaa'an. Sodaa waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhachaa jiruun baaraguun waraanni sirnichaa bakka socho'an maratti meeshaalee gurguddaa dhukaasuun miidhaa lubbuu namaaf qabeenya irraan gahaa jiraachuun kan beekamudha. Guyyaa kaleessa waxabajjii 2024 waraanni Abiyyi Ahimad meeshaa gurguddaa moorteraa fi Zuu 23 uummata nagaa irratti dhukaasuun gocha sukkanneessa raawwataniin daa'imni umuriin ishee 12 taate kan maqaan ishee Saaraa Guyyaa Doolaa Gannoo jedhamtu lubbuun darbuun namoonni 5 immoo madaa'uun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Maqaan namoota madaa'anis Xummee Duubee Waataa, Yuubee Guyyee Adoolaa, Xonnoosaa Guyyee Adoolaa, Bontuu Gumii Adoolaa fi Falmatuu Gumii Adoolaa kanneen jedhamanidha. Dabalataan guyyaa lamaan dura gaafa waxabajjii 2024 aanaa Qarcaa ganda Baddeessa bakka addaa Gaara Garbii jedhamutti uummata nagaa mana isaa keessatti namoota 4 moorteraan ajjeesuun loon uummata 3 ajjeesanii turan. Kana malees gocha sukkanneessa godina Gujii Lixaa aanaalee akka Birbirsa Kojowwaa, Qarcaa, Bulee Horaa fi kanneen biroo keessatti waraana faashistii piipin hawaasni Oromoo miidhamaa jiraachuun ni beekama. Kibba Lixa Shaggar aanaa Walisoo keessatti ajjeechaa sukkanneessaa fi hidhaan uummata nagaa irratti loltoota piipiin raawwatame. Jaalbooree Addunyaa dabalata qabam. Duulli namoota nagaa ajjeesuu murna biltsiginnaan guutuu Oromiyaatti labsamee jiru jabaatee itti fufuun godinoota Oromiyaan qabdu cufa keessatti bifaaraan guyyaa guyyaan geggeeffamaa jiraachuu jiraattotni dubbatu. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Walisootti jiraattonni gandoota baadiyyaa fi bulchiinsa magaalaa rakkoo amaa waraana piippiin irratti adeemaa jiruun badii tokko malee yakkamaa ta'anii ajjeefamaa jiraachuu himuun ilmoon namaa kabaja dhabuu bira darbee ajjeefamee bineensaan nyaatamaa jiras jedhu. Bifuma kanaan namootni murtii seeraa tokko malee baatii kana qofa keessa ajjeefaman hedduu ta'uu himaniiru. Isaan keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee, Ganda Foduu Goraa irraa Taajuu fi Wayyeessaa Jamaal kanneen jedhaman mana keessatti ajjeefamuun boolla tokkotti awwaalamaniiru. Tokkummaa Wanduu kan jedhamu ammoo ganda Walluu Soomaatii qabame naannawaa magaalaa Walisootti kan ajjeefame yoo ta'u abbaan isaa ammoo qeerraa waraana biltsiginnaa baqachuun bakka hojiisaa gadhiisee godaanee jira. Makkoo Jamaal kan jedhamtu rasaasaan morma keessa rukutamuun hospitaala Luqaasitti yaalamaa kan turte yoo ta'u abbaan ijoollee 3 kan maqaan nuun geenye maaloo lubbuu kiyya na oolchaas jedhee osoo kadhatu gara jabeenya waraana biltsiginnaan rasaasaan rukutame lukti isaa muramuuf beellamaan jiraachuu jiraattotni himan. Namoota waboo simattan jedhamanii ganda buqqaasaa kattaatii waraana sirnichaan qabamanii mana hidhaatti raarfamaa jiran ammoo maqaan isaanii Geetaachoo Raffisaa, Fiqaaduu Dabarsaa, Takiluu Akabbaa, Ifaa Ulfaataa, Nugusee Angaasuu, Taarraqeenyi Tazarraa akkasumas ganda Dirree Dullattii keessa ammoo Abbaa Qabsaa Isheetuu Laggasaa fi Silashii Sardoo kanneen jedhamanidha. Maatiin qabsaa'otaa maqaa ilmaan isaaniif mana 9 cufanii kan baqatan yoo ta'u poolisiin meeshaalee manaa isaanii itti seenee caccabsee tajaajilaan ala taasiseera. Yeroo ammaa kana mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Walisoo keessatti daa'ima ganna 13 dabalatee namootni hedduun hidhamuun lafti ciisichaa hanqatee jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Gara oduu keenyaa biyya laatee argannetti yeroo dabarru gamtaan Awurooppaa miseensota paarlamaa Awurooppaa filachuuf gara filannootti seene. Bal'ina gabaasichaaf Jaalaa Caaluu Rooba. Lammiileen gamtaa Awurooppaa paarlamaa Awurooppaa keessatti bakka bu'oota isaanii marsaa waggaa 5 filachuuf sagalee kennuu jalqaban.
Lammiileen Istooniyaa jalqaba waxabajjii 3 filannoof kan dhiyaatan yoo ta'u sagalee kennuun isa waxabajjii 9tti banaadha. Kamisa kaleessa lammiileen daachee buufatni filannoo guyyaa keessa naannoo sa'a 7:00 kan baname yoo ta'u filattoonni haga halkan sa'a 9tti sagalee kennaniiru. Warri Aayilaandi waxabajjii 7 sagalee kennuu yoo jalqaban Kizeechaan ammoo waxabajjii 8 sagalee kennuu itti fufti. Maaltaa, Laatviyaa, Siloovakiyaa fi Xaaliyaan waxabajjii 8 sagalee kennuuf kan jiran yoo ta'u Xaaliyaaniin sagalee kennuuf guyyoota 2 qabdi. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa kanneen hafan dilbata dhufu waxabajjii 9 filannootti ni seenu. Guutummaa gamtaa Awurooppaa keessatti miliyoonaan kan lakkaa'aman bakka bu'oota isaanii paarlamaa Awurooppaa waxabajjii 6 haga 9 sagalee kennuun qaama gamtichaa fi addunyaa irratti seera baastuu biyyoota ollaa kallattiin filatu. Walumaa galatti miseensonni mana maree 720 yookaan miseensonni paarlamaa waggaa 5f kan filataman yoo ta'u isaanis booda pirezidaantii paarlamaa Awurooppaa filatu jechuun Anaadooluun gabaaseera.